Gurbaa kana hundi keessanuu agartanii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jira jirtu nageenyi badhaadha. Ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan baga jiraattan. Namni kun maqaan isaan Miiliyoom Dirribaa jedhama. Ijoollee Oromoo keessatti dhalattee fi Oromiyaa keessatti dhalatteedha. Haa ta'uuti ammoo Miiliyoom Dirribaa qabameetiin jira. Kana hundi kennaa dhageenye akkamitti qabame kan jedhu maaliif qabame ammoo waan jedhu waliin laallaa jechuudha. Mucaan kun bakki inni itti qabame magaalaa Naayiroobii naannoo Kiroobangi jedhamtutti qabame. Wanti inni qabameef ammoo yakkoota gurguddaa yakkaalee deddeebi'oo tokkoof lama osoo hin taane hedduu waan raawwatee jecha irra deddeebi'ee badii garaagaraa hojjechuudhaan beekama. Kanaafuu amma seeraan to'atameetiin jira. Yeroo to'atamutti illee yakka garaagaraa osoo hojjechuu jiru. Yakka ittiin qabame kana irra osoo inni jiru seerri isa to'atee jechuudha. Nama kana ummanni musliimaa walii ta'uudhaan seera jala kan oolche yoo ta'u amma ammoo maal irra jira kan jedhu akka isin dhageettaniif isin dhufee jechuudha. Hayyee waan amma inni irra jiru walitti muunduratti tokkoffaa duubatti deebinee hojii isaa tokko tokko waliin laallaa jechuudha. Mucaan kun jalqaba irratti gara miidiyaa kanaa yoo dhufu amaloota safuu Oromoo cabsan hedduu qabatee dhufe. Isaan keessaa dhoqqeetti gangalachuu, udaan nyaachuu, gogaa jiidhaa uffachuu, ammallee uffata silaa dubartoonni kabajaaf uffatan gabbaasee akka qaanyeetitti qabatee karaa irra deemuudhaan fuudhee dhiirotatti kennuudhaan fuudhee waan garaagaraa gochuudhaan badii hojjeteetiin beekamee jechuudha. Badii hojjetee eegara miidiyaa kanatti beekame ammoo gochi kun gocha safuu biyyaattii cabsuu fi akkasuma aadaa Oromoo keessa illee hin jirre waan ta'eef mootummaan federaalaa magaalaa Finfinneetti to'annoo seeraa jara oolchanii turan. Yeroo to'annaa seeraa jara oolchanitti isa adabanii haga ta'e ergasanii booda sirra ta'e jechuudhaan dhiifamaan gabbahee jechuudha. Yeroo dhiifama godhanii fi achii baheetiin jedhe biyya keessatti mootummaa faarsaa ture. Mootummaa faarsaa ture. Mootummaan kun mootummaa kenna jedha Abiyyiinis faarsaa ture jechuudha. San booda biyyaa bahe. Yeroo biyyaa bahee gara keenyaa kanaas dhufuutiin jedhe mootummaa arrabsuu jalqabee jechuudha. Mootummaa yeroo arrabsu sana keessatti namni ajandaa godhachuu dide. Namni waa'ee siyaasaa inni haasa'u kan ajandaa godhachuu dide. Mootummaa arrabsaa ture kun ta'amuu dide jennaan amantaa ortodoksii arrabsutti osoo hin seenin dura amantaa pheenxee arrabsuu jalqabe. Amantaa pheenxee waan garaagaraa jechuudhaan arrabsaa ture. Yesuus nama jechuudhaan wanta garaagaraa silaa jechuun wanta kanaa olii jechuudhaan arrabsaa ture jechuudha. Duula garaagaraa irratti gaggeessaa ture. Ijjannoo fi ilaalchi isaa maali? Kaayyoon isaa guddaan maali waan jedhullee xumura irratti waliin ilaallaa jechuudha. Erga kana keessa yeroo muraasa ture booda saniinis ajandaa ta'uu dhabee jechuudha. Amantaa ortodoksii dabare. Amantaa ortodoksiitti yeroo dabare tokkoffaa meeshaa isaanii wantoota isaan silaa ittiin waaqatti kadhatanii fi ammallee sirna amantaa isaanii keessatti beekamaa ta'e qabachuudhaan fakkeessuudhaan wantoota garaagaraa hojjechuudhaan wanta hedduu namoota qalbii cabsuu fi akkasumallee ammallee hordoftoota amantii isaanii dallansiisu hojjechaa ture jechuudha. Yeroo baay'ee hojjetaa ture. Yeroo kana keessatti namni gabbahee waa ittiin dubbatin jiru. Namni ammoo kana gootee waan akkanaa balleessite isaan jedhe hin jiru jechuudha. Kana booda deemee kanaanis ajandaa tahee ol bahuu dadhabee jennaan itti aansee amantaa Islaamaa qeequtti dhufe. Sababa inni amantaa kana qeequtti amantoota qeequtti kan inni ka'eef ammoo jalqaba irratti tiiktookii inni duraan udaan nyaatee dhoqqee gangalatee akkasuma badii garaagaraa hojjetee safuu biyyattii cabsee safuu aadaa Oromoo cabsee safuu namoomaa cabsee hojjetaa ture sun jalaa gubate. Erga inni gubatee booda ammoo kallattii kamiin ammallee deebi'uu qaba kan jedhuun kallattii biraa baase. Kallattii siyaasaatiin illee beekamuu dide. Mootummaa faarsuun illee ta'uu dide. Mootummaa arrabsuun illee ta'uu dide. Gara lachittuu irraa deemuu dide. Eegasii ammoo amantii qeequtti jalqabee jechuudha. Amantaa Pirootestaantii erga qeeqee dadhabee ortodoksii dabaree achiin gara Islaamaa dhufe. Yeroo amantaa Islaamaa inni qeequu jalqabetti ammoo hedduun namaa duuba dhaabatee jabaa kennaa waan gaarii gochuu jirtaa itti jabaadhuu jedhaa turan. Hordoftoota amantaa Pirootestaantii hunda osoo hin taane warroonni garee akka isaa arraba bichaa beekan. Warroonni kaayyoon isaanii waa arrabsuu bichaa ta'e waa barsiisuu osoo hin taane dhaloota waa barsiisanillee waa barsiifna jedhanillee arraba bichaa barsiisuu ta'an kuni maal godhan? Jabaadhuu jedhanii turan, giiftii kennaafii turan, jajjabeessaa turan.
musliimoonni gabbahanii dhaabbadhuu jechaanii turan waan kana dhiisanii turan ijoolleen kenna viidiyoo irratti dalaganii simbaasuu dhaabbadhanii ni turan hin dide ergasanii ammoo seeraan to'atamee jechuudha yeroo seeraan to'atamee kanatti ammoo amma ajandaa haarawaa yeroo kana keessatti ta'ee deemuu jira tokkoffaa haala qabamiinsa isaa irratti ajandaa godhuu jiran lammaffaa qabamuu isaatu ajandaa gochuu jira akkamitti tokkoffaa irratti mucaan kuni yeroo qabamu biyya ormaa keessa jira badii hojjetullee dhiifama waliin gootanii irra waliin tartanii waan jedhutu jira jechuudha hordoftoota amantii pirootestaantii irraa yeroo kana isaan kaleessa gisee mucaan kun amantoota garaagaraa arrabsu amantaa keenya tuqu amantaa keenya xiqqeessu qur'aana keenyatti bu'u warra dhageeffataa ture gaafas dhaabadhu gochi kun sin baasuu hin jenneeni jechuudha mucaan seeraan to'atamnaan ammoo maaliif akkana ta'a jedhanii irraa haasa'u jira tokko lammaffaa yeroo qabamutti mucaan iyyaa ture jechuudha iyyaa ture sagalee baasee silaa akka namni haati jaalatu wayii irraa duutetti iyyaa ture osoo maaliin osoo hin hamin osoo barriin hin banamin osoo namni itti ol hin seeniin osoo waan deemaniif hin barin kama maskootii itti akka hokkan iyyuu jalqabe jechuudha yeroo iyyuu kanatti laayivii isaarra nama 800 watu jiru namoota kana keessa tokko waajii jechuun ammoo akka amantaa pirootestaantii onlaayinii tiiktook kanatti jabaa jaraati irra jabaanii jara waajii kana jechuudha namni hoogganaa amantaa yoo ta'e dura bu'aa amantaa yoo ta'e nama namaan deemu yoo ta'e waan hawaasaaf hawaasa waliin buusu waan amantaaf amantaa waliin buusu waan jibba jidduu namaatti facaasu hin hojjetu hin hojjechiisu jechuudha tokkoffaa tana durallee jala taa'ee namni kun hedduu deeggaraatu guyyaa sanillee gubbaa jiraatu kana waliin maal godha mucaan kun namni naannoo isaa jirtanii birmadhaafi jedhaatu maal godhaan waraana labsa namni badii hojjetee seeratti qanii dhiheeffamu nam qaamni biraa ammoo dhufee irratti birmatee waraana yoo kabbanu ta'e maal gochuu yaadaniiti sabaa fi saba gandaa fi ganda amantaaf amantaa waliin buusu karoora qaban kaayyoon kun ammoo galma hin geenyeef waan ta'eef qaamni seeraa to'atee yeroo jedhetti mucaan barrii banuuti eega barrii banuuti dee barreen ammoo hin cabsamte maskootiin cabe maskootii harkaan cabe erga cabee booda ammoo namni bani jedhanii barrii barsiisanii qabanii seeraan to'atan namni tokko yakkamaan tokko akka seera biyya kamittuu yoo seeratti harka kennachuu dide yoo seeraaf bitamaa hin ta'in irmijjaa itti aanu qaamni seeraa itti fudhachuun waan jiru kuwwan nama dhabsiisu biyya kam keessattuu qaamni seeraa tokko qaamni seera raawwachiisu tokko yakkamaa tokko yoo qabe kallattii inni seera jala ooluu danda'uun fayyadamee seera jala oolchuu danda'a jechuudha. Ijoolleen muslimaa nama kana ajjeesuu feenaan qaama seeraa dura isaantu bakka san arge. Qaamni seeraa bakka sanitti hin dhufne waamameeti dhaqe. Erga inni qabame osoo hin taane qaamni seeraa ka bakka san dhaqe qabuuf bakka san dhaqe. Ka fidee bakka san dhaqe muslima. Muslimni shororkeessaa osoo hin taane humna nageenya eegaa fi humna nagahaati. Wanti isin beekuu qabdan. Muslimni eenyu waliin nagahaan jira. Kiristaana waliin hojjetatu jira. Hojii dhuunfaa waliin dalagachuu jira. Waliin nagatachuu jira. Gabaa tokko waliin bahan. Laga tokko waliin dhaqan. Yoo du'e namni wal awwaalu jira. Yoo zargii waliin dhufee cidha waliif gochuu jira. Geegawuu waliif foo'ee akkasuma wal gabbaree wal fuudhu jira jechuudha. Amantaa biraa ta'e. Kuni waan jiru. Iddiriita keessa waliin jiru uummanni keenya. Kana ammoo wanti boolessuu barbaadu namoota yakkamtoota of jalatti qabataniiti garee ofii taasifachuu yaadantu jira. Ilaalchi kun ammoo ilaalcha dogongoraatii fi ilaalcha boodattafaadha. Mirga amantii keetii kakabachiisuu danda'u si. Namoonni dhuftanii nuti Oromoodha, isin Oromoodha, Oromummaa isinitti dhagahamuu jettanii Oromummaa fi Islaamummaa wal bira qabdanii yaaduu barbaaddanii Islaamummaa fi Oromummaan eenyummaa gargari. Eenyummaan Islaamummaa eenyummaa Oromummaa kiyyatti hin buutu. Yakkamaan Islaama ta'e, Islaama keessa jiraate, Kiristaana keessa jiraate, Oromoo ta'e,
lammii Itoophiyaa ta'e obboleessa haadha kiyyaa taanaan yoomuu yakkama seeraaf oolee gatii mataa isaa fudhachuu danda'a. Gareen yakkamtoota deeggaraniif yakkamaadhaaf harka dhahan yoo jiraatan ammoo isaanis yakkamtoota jechuudha. Asirraa amma wanti tokko onlaayinii kanarra wanti deemu jiru akka waanii amantaan Pirootestaantii yookaan Islaamaa waliin bu'e Muslimootaa fi Kiristaanonni Pirootestaantii akka waa walitti bu'anii fakkeessuuf jiran. Kun ammoo ilaalcha dogoggoraatti fi boodatti hafaadha. Tokkoffaa irratti yakkamaan eessattuu yakkamaan namni yakkamaa bobatti qabatuu fi yakkamaa deeggaru ammoo paartii yakkamaatii jechuudha. Kun waa waliin galchu. Wanti isin beeku qabdan dhimma miliyoon dirrabaa irratti Oromoon waliin loltu hin jirtu. Amantaaf amantaa waliin bu'u hin jiru. Qaama seerri too'ate irratti qaamni dhufee dubbatu yoo jiraate qaama yakka san keessaa harka qabuudha. Kana beekuu danda'an. Paasteroonni gabbaatanii viidiyoo irratti waraabuu jirtan ammoo viidiyoo irratti hojjettanii akkanaa jettanii haasoftan kalee maaf mucaa kanarratti viidiyoon waraaban. Guyyaa mucaan kun gabbahee aadaa safuu cabsu maarratti hin waraabin. Guyyaa mucaan kun gabbahee amantaa Ortodoksii arrasu maaf irratti waraabin. Guyyaa mucaan kun gabbahee amantaa Islaamaa arrasu maaf irratti waraabin. Viidiyoo dhanurra waraabessan jechuudha. Viidiyoo nurra waraabuu keessan bareeda. Osoo fakkeenyaaf nuti dogongorreeyyuu hayya nu gorsuu dandeettan. Kalee mucaa kana maa hin gorsina? Maa itti himina? Haganuma beeytanii, haganuma beekumsi keessan, haganuma akkanumatti uummata kanaaf fuulduratti deemuu dandeettaniif uummata keessan bifa kanaa hoogganuu dandeettanii hin danda'amu jechuudha. Islaamummaa keenyatti bootanii Oromummaa walitti qabnaan hin jirtu. Oromummaa rabbiin ka ittiin nu uumeef Amaarummaa, Oromummaa, Tigrummaa ka rabbiin ittiin nu uumee fi akka nu itti uf beennuuf malee akka nuti gosaan jennee himannuuf malee akka jaannata rabbiitti argannu miti. Atiin kiristaanummaan tiyya jaannata nagalchiti jettee haga qabattitti jala deemi amantaa namaa kabaji. Kabajamuu barbaanaan dursi nama kabaji. Nama sibbuu seera dhiheessi seeraan gaafadhu. Nama badii hojjetee namni kun yakkanarra hojjete jedhee an seera dhiheeffadhammoo na jala deemtee gara biraa narraa harkisinii sin jechuu barbaada. Walumaa galatti ijoolleen Islaamaa wanti beekuu qabdan asirratti. Adhallee ta'ee boru namni nuti Oromummaa walitti qabnuun nama Oromummaa ofii beekee amantaa ofii kabajatee amantaa keenya nuu kabajeedha. Yakkamaan yeroo kamu diimaa ta'ee gurraacha, hoogganaa ta'ee hoogganamaa, abbaa amantaa ta'eef miseensa amantaa fedhe yoo ta'e nuuf bakka hin qabu jechuudha. Oromoo miti ilma abbaa keetii yoo ta'e, abbaa kan kee yoo ta'e, haadha kan kee yoo ta'e amantaa keetitti bu'ataanaan namni sun sumaa hin feene waan ta'eef si waan bakka hin qabneef amantaa kan kee xiqqeessa. Amantaa kee xiqqeessaa eenyummaa kan kee gabbuusaa ka'a ammoo amantaan inni eenyummaa inni walitti ati qabdoon Oromummaa ati walitti mattuun hin jiru. Namni ati kanaan Oromummaa narraa dhiquuf taatu dhiquu hin dandeessu. Oromummaa si'ii miti osoo awwaa kadhee narraa hin baatu. Maaliif dhiigaa foonii ittiin uumame? Uumama rabbiin ittiin na uume waan ta'eef narraa hin baatu. Anuu osoo waa kadhee Oromoo ganta jedhama malee waan biraa hin ta'u. Sababa nuti amantaa keenyaaf dhaabbachuutiif yakkamaa seera dhihaasuutiif akka waan nuti Oromoo taanee Oromoo irratti miidhaa geessinee yookaan Islaama taanee amantaa biraa irratti miidhaa geessinee warri yaaddan ammoo ilaalcha dogongoraatiin jibba isin nuu qabdanidha. Nu jibba rakkoo hin qabu. Nu jibbuu keessan wamaaluu miidha. Seetan nu jaaladha. Seetan ammoo nu jibba. Yoo nu jaalattan wamaa rakkoo hin qabu jaalalaa wajji jiraan. Yoo nu jibbitan jibba keessan beennee isin irraa fagaannee jiraachuu dandeenya. Garuu nutti hin bu'ina. Nun tuqina. Nu tuyxanii kaatanii. Nu buutanii kaatanii. Waa nu gootanii kaatanii maaf akkana na gooti hin jedhina. Oromummaa nuti walitti qabnu gaafa sanitti ni mina. Tokkummaa nuti biyya keessaa qabnu gaafa sanitti ni mina. Qanii ijoolleen keessan gabbaatee amantaa keenya tuyxe dubbadha. Qanii ijoolleen keessan gabbaatee afaan nubbante afaan qabadha.
kashalabbe teessan durriyyee teessan afaayoon irraa qabdan nuti dhimma takka isinirraa hin qabnu seetan amantan amantaa feetanitti seetan kafartan waan barbaaddanitti yoo feetan wamaa uumaanuu dachii kanarra hin jiru jedha rakkoo himiti gabbaatanii nu hin tuqina wamaa hin waaqessina rabbii qabaattee rabbiin gabbartu situ milkaaya wallaaltee jallattu situ hoongaya waan jidduu keetti jidduu rabbii keetiiti ammoo nun tuqina nutu hidhanii kaatanii ammoo waan biraa nutti hin dubbatina kana boodalle bakka kamittuu hin turti malee hin bulti malee durriyyeen seera ni argatti nuti uummanni muslimaa amantaa keenna haadha keenna caalaa abbaa keenna caalaa obboleessa keenna caalaa biyya keenna caalaa lubbuu keenna caalaa jaalanna kana nuu beeka waan lubbuu keenna caalaa jaalannu nu dhuftanii ammoo lubbuu teessanii miti lubbuu teennas hin qusannu kana nuu beeka ofii dhuftanii nuti hixanii akka waan nuti hin tunne hin fakkeessina hundi keessanuu kana naa beekuu qabdanii isin jaaladha kanaaf miliyoon yakkamaadha yakkamaa qaama dhuunfaa tokko seera jala ooletiin jira seeratu murtee itti kenna nagaa yoo ta'e isatu seeratu nagaa isa baasa yoo inni yakkamaa ta'e seeratu isa toohate waan ta'eef firdii seeraa argata warri jala deemtanii asii achi fiddan adabadha assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu